السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا دائمة مكان إسا أمير جام. دائمنا أمير جام كن غنما يرو لفاقه هاتي إسا هذا غاري حالا دكوب ستوتاتين حالا مسكينتاتين فترة بريدة إساف قبي ستي يرو إني الريبا خئي فترة نياتشوداف غتاؤ نغافة يا abbaan kiyya hoo eeysa jira ja'aan abbaan kee ganamaan kara dalagaa kutee jettiin abbaan isaa ammoo du'eeti jira qalbii isaa eeguudhaaf jecha du'a abbaa tana isa dhoyse mucaan kun haala barataa ta'e wajjin joornaala hira yookaan gaazexaa hira fuula isaa kan gammachuu ta'e wajjin hoggaa kara mana barnootaa deemu kilaasii yookaan kutaa isa duratti seenanii jedhan inni orraafateeti dhufa barsiiftuun hulaarratti isa dhaabdee maaliif akkanatti orraafatte jettiin inni ittiin himu adabamuu qabda taraa 10 achi fiidii as deebi'uu qabda jettiin boorsaa isaa yookaan shaanxaa isaa lafa kaayyatee adabbiidhaaf gad deebi'a hoggaa hularra gahu ni gaafata barsiiftuu yaa barsiiftuu taraa 5tti narraa deebisuu ni dandeessaa ja'an deem hin deebisu taraa 5tti taraa 10 fiigi jettiin barattoonni itti qofu osoo amiir gabbee fiigaa jiru barsiiftuun jecha tokko barattootaan jetti yaa barattoota namni hundinuu yaada tokko sammuu keessaa qaba yaada san bakkaan gahuudhaaf hojjechuu qaba akka barataa amiir kana hin tahinaa jettiin barataan tanumaaf tana jidduu jecha isii dhagahe fiigicha isaa fixatee yeroo karaa kilaasii ol deebi'u barattoonni isatti qishnaa godhan ni dhawan inni immoo tana irra hin kaane barataa cimaa barataa dalagatee barnootaallee dhufu mucaan kun hoggaa barnootaa fixan booda ni muga yeroo inni mugu barattoonni dhufeetii qishnaa isatti godha yaadni mucaa kanaa yaada guddaadha mee barataa kamtu isaa daa'imaa osoo barnoota hin dhaqin dura dalagatee mana barnootaatis dhaqa hin jiru amiir malee osoo karaa deemaa jiru mucaan kun barruu wahii takka tangidaara irratti maxxansan arge barruun tun maal jetti dorgommiidhaatu jira namni dorgommii tana injifate maallaqa biyya Maleeshiyaa 500 argataa jetti mucaan ni seeqqate hoggaanii fi barruu tan arge waraqaa galmee achirraa fudhate tan itti galmaawan waraqaa tana fudhatee osoo deemaa jiru baas isaa jalaa kute yookaan atoobis mana barnootaa isa jalaa dabre atoobis jala fiigee dhaabuu fi dinnaan dhaabbate if keessatti yaade lakkaa'aniin kun nama ganaa dorgommii qabu deemuu qaba jechuu yaade osoo karaa deemaa jiru barattoonni isatti qishnaa godhaa ture san isa argan deemaa itti dhufan karatti dhaabanii maal harkaa qabda maali wanni tun ja'anii isa harkaa fuudhanii dubbisan waraqaa dorgommii ta'uu gaarkan qishnaa isatti godhan dorgommiin duratti koottuu na wajji wal dorgomi je'een gurbaan hoggaa kana mucaan abshirsi wajji wal dorgoma jechuudhaan wal dorgomuu eegalan qishnaatti godhaa yeroo isaan dorgommii eegalanii fiigicha eegalan warri kaanis dhadhaabbatanii isatti qofluu eegalan isa rifachiisuu eegalan gurbaa kaaniif hamilee kannuu eegalan hamilee mucaadhaan ni cabde osoo fiigaa jiruu barataan amiir lafatti kufee miilli isaa miidhamee kopheen isaa jalaa citte haaluma kopheen isaa jalaa cittee wajjin miilli isaa miidhamee wajjin yaanni isaa kan niin dorgoma jedhu san isa keessaa hin banne osoo karaa deemaa jiru namicha kophee gurguru arge kopheelee tana keessaa ni laallate kopheen hanqitaa ni qabdaa jeen namichi fuudheetii itti agarsiise ni jirti kopheen sinqixaa jeen meeqa jechuudhaan gaafate maallaqa biyya Maleeshiyaa 30 jeen yeroo kana 30 kana fidatee dhufuudhaaf yaade hoggaa manatti galuu haati isaa laaqanaaf isa yaamti inni immoo mana keessa taa'eeti miidhama miilli isaa miidhame san laalaa jira tanumaa tana jidduu haati isaa itti ol seente ni rifatte
yaa ilma koo maal taate jettee isa wal'aanuu eegalte. Miila isaatti waa martee jajjabeessitee waraqaa dorgommiidhaa fuudhe laale ni gammade. Yeroo haati isaa laaqanaaf isa yaamtuu iddoo laaqanaatti haadha wajji wal qunnaman maallaqa haga walitti qabatees ni laale maallaqa meeqa akka qabu kophee san bitachuudhaaf jecha. Maallaqni isaa yeroo inni waan walitti qabachaa ture san keessaa gad baasuu hin guunneef maallaqa biyya sanii 20tu irraa irrate. Haboo isaa bira dhaqee yaa haboo tiyya guyyaa lamaaf mana uteela keetii kana dalagachuun hin danda'a jedheen ni hayyamteef dalagaa eegale. Mana kanatti deddeebi'ee dalagatee maallaqa barbaadu san guuttatee haadhatti agarsiise waraqaa dorgommiidhaa. Yaa ummaatoo dorgommiidhaan dorgomuu deema waraqaa tana laali. Namni dorgommii tana injifate maallaqa biyya Maleeshiyaa 500 argata jedheen. Haati isaa isa jajjabeessitee yaa ilma koo dorgommii tanaas dorgomi garuu immoo barnoonni kee akka siif caalu beeki. Kophee san deemeeti bitate kophee itti yaadda'u san. Ijoolleen isa miidhaa turte san kophee irraa fuuteeti darbite. Haati dhuftee isa jajjabeessite maal taate yaa ilma koo maaliif boocha? Haati isaa haala dhukkubsattuu taateen qalbii isaa eeguu hin dhiiftu. Kophee na duraa darban jennaan hin boohin yaa ilma koo jetteeni bakka laaqana isaaniitti kophee isaa tan citte san hodhiitee fiddeef. Mucaan isatti dhagahame boo'icha hin dhiifne. Kophee darbee ani maalumaafiin akkaan warra miskiina kana keessaa dhaladhe wallaale. Warra miskiina keessaa dhalachuu kiyyaaf ofittiin gadda jedheen. Qalbii haadhaa tuqee manatti ol deebi'ee boo'icha eegale. Haati isaa suuta hulaa bantee kophee haareya barruun wahii waraqaa irratti barreeffamte wajjin keessee fi fuulaa isaa cuftee gad deebite. Mucaan ka'ee hoggaanee fi kophee fudhachuudhaaf gad laalu barruu wahii waraqaa barreeffamtee kophee san gubbatti arge. Waraqaa fudhee hoggaa dubbisuu yaa ilma koo jetti waraqaan. Waa hunda sii kennuu hin dandeenyu, yaada kee hunda sii guutuu hin dandeenyu, garuu ammoo gaafa si dhalu gaafa naa fi abbaan kee wal fuudhu san nuti yeroo teenya tan nuuf gammachuu yeroo teenya tan nuuf jaalalaa turte. Garuu immoo abbaan kee arraan tana du'eeti jira. Du'a abbaatis waraqaa san keessatti itti himte. Mucaan eega waraqaa dubbisee fixe booda hedduu yaaddawee rifatee haati isaa haadha gaarii tahuu arge. Kophee abbaan isaa biteef laalee abbaan isaa kophee tana bitee fi osoonii fi isatti hin agarsiisin addunyaarraa du'e. Deemee haadha isaa tan qalbiin cabte tanatti maramee abshir yaa maamaatoo, abshir yaa maamaatoo jechuudhaan haadha isaa jajjabeessee guyyaan dorgommiidhaa gahee hoggaanii fi haati iddoo dorgommiitti argamtu. Haati isaa fuula gammachuu taheen kan dhukkubsattuu taate iddoo sanitti argamtee ilma isii ilaaluudhaaf achi teesse. Yeroo ijoolleen dorgommiidhaaf qophooytuu fiigichi ni eegalame. Haati isaa tan achitti argamtee tan achi teessu gammachuudhaan harka dhahuu eegalte. Ilma isii kan dura fiigu agarraan hedduu gammaddee harka dhahuu eegalte. Osoo fiigaa jiranii gurbaan hamaan mucaa daa'ima Amiir jedhamu kana lafatti darbe. Haati hedduu rifattee gaddite. Mucaan kun yaada qaba. Yaada isaa bakkaan gahuuf jecha waa hedduu tan isarratti hojjetamaa ture yaadate. Yeroo haati isa wallaaltu, yeroo haati isa jajjabeessitu, yeroo haati isa bira dhaabbattu, yeroo ijoolleen qisnaa itti gootu, yeroo ijoolleen kophee isaa fuutee tan inni maallaqa walitti qabateen bitate jalaa darbitu,
hunda takka takkatti yaadate. Haadha isaa dhukkubsattuu tahus abbaan isaa akka addunyaa irraa deemes yaadate. Yaa subhaanallah, yeroo haadha isaa ofitti maru hunda yaadate. Haati isaa gadditee sagalee gabaabtuu taateen abshir yaa ilma koo, abshir yaa ilma koo jechuu eegalte. Barataan Amiir ammallee garaa hin murre, yaada sammuu keessaa qaba bakkaan gahuuf jecha lafaa ka'e. Haati ni iyyite, ni gammadde, harka dhahuufii eegalte. Barataan yaada sammuu keessaa qabu kun yaada isaa bakkaan gahuuf jecha lafaa ka'ee fiigicha eegale. Ammallee ijoollee hunda bira dabree boodarratti haati isaa gammachuu keessa imimmaan lolaasuu eegalte. Barataan Amiir hunda injifatee dura bahe. Yaada isaa bakkaan ga'e. Haati nama keessaa ol kaatee gammaddee dhodhoytee laalaa ilmi kiyya injifatee jetteen. Yaa Allah, gammachuudhaan booyaa waaqa qabachaa haala qofaatuu taateen ni dhukkubsatti. Ilma isiitti dhayxee ofitti marte. Imimmaan gammachuu fuula isiirra gayya'a. Boodarratti obboleeyyan, wanni nin jechuu fedhu seenaa kanarraa wanni nun galuu qabu, namni yaada qabu bakkaan gahuu qaba. Yoo yaada qabaatte rakkoon xixiqqoon si injifattee yaada kee lafa si duraa hin darbin. Barataa Amiir jedhamu badhaasa isaa fudhatee yaada isaa bakkaan gahe. Atis akka barataa እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ። እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶብህ ክፉኛ ብትሆን ያልጋ ቁራኛ